wiirtuun tajaajila tokkoffaa masoob adaamaa siistama tajaajila toorarraa adaamaa masoob e-service jedhamu haala itti fayyadama siistamichaa irratti hojjettoota wiirtuu tajaajila tokkoffaa masoob adaamaatiif leenjii kennuu eegalee bulchiinsi magaalaa adaamaa siistama toorarraa adaamaa e-service tajaajila ittiin kennaa ture caalmatti fooyyessuudhaan gara adaamaa masoob e-service'itti guddisee hojjechuuf hojjettoota wiirtuuf leenjii kenneedha. wiirtuu tajaajila tokkoffaa masoob adaamaatti qindeessaa damee teeknoolojii obbo Muktaar Jeelaan siistamichi tajaajiloota 130 toorarra kan oolche yoo ta'u abbaan dhimmaa bakka jiru irraa iyyachuun tajaajila gaafachuu fi sadarkaa tajaajilli isaa irra gahe hordofuu kan dandeessisuudha jedhu. Yeroo amma keessa jirru yeroo teeknoolojiiti. Yeroo kana keessa teennee abbaan dhimmaa keenya tajaajila barbaaduuf dirqama qaaman as dhufee geejjibaaf mallaqa baasee yeroo isaa qisaasee mallaqa isaa qisaasee gamana dhufuun yeroo addunyaan irra geette kanatti nu deemsisa jedhee yaaduu jechaadha. Kanaaf achirraa kaanee abbaan dhimmaa idduma jirurraa tajaajila isaa gaafachuu danda'a. Tajaajila inni gaafate kana ofiisaroonni keenya ilaalanii kallattiidhumaan tajaajila kennuu hin danda'anii jechaadha. Kana qofaa miti akkuma waliigalaatti siistamichi siistama tokkoffaa siistama toorarraati. Siistama toorarraa gaafa ta'u kallattiidhaan abbootiin dhimmaa yookaan jiraatan keenya tajaajila maaltu kennamaa kan jedhu hin argataa jechaadha. Akka waliigalaatti nu tajaajiloota 130 toorarra kan oolchine ta'uu isaati jechaadha. Tajaajiloonni 130 ulaagaa maal barbaachisu tajaajila san argachuuf kan jedhu kallattiidhaan toorarra taa'anii jiru. Akkamitti immoo iyyachuu dandeenyaa kan jedhus taa'ee jira. Haaluma kanaan abbaan dhimmaa siistamicha irratti of galmeessuun tajaajila 130 keessaa kan barbaadu irratti ulaagaa siistamicha irra taa'e guuttachuudhaan iyyachuun tajaajila argachuu akka danda'u dubbatan. Ulaagaa san guuttate taanaan akkaataa ittiin iyyachuu danda'u san abbaan dhimmaa kamuu egaa siistamicha irratti galmaa'ee booda tajaajila barbaadu san gaafachuu danda'a. Tajaajila barbaadu gaafachuu qofa osoo hin ta'in sadarkaa tajaajilli isaa irra gahe immoo akkaawuntii isaatiin seenee laallachuu danda'a. Tajaajilli isaa akkuma dhumateen immoo dhumatuu isas siistamicha irraa argachuu danda'a waan ta'eef karaa kanaan tajaajila kenniinsa tajaajilaa keenya saffisiisuuf caalmatti ammayyeessuuf kan hojjetame ta'uu isaati jechaadha. Leenjifamtootni gama isaaniin akka jedhanitti bu'aan siistama kanaa yeroo kan qusatu abbaa dhimmaa baasiin malleef akka hin saaxilamne kan gargaaruu fi iftoomina kan uumu waan ta'eef haaluma leenjii arganneen tajaajilli akka saffisu ni hojjanna jechuun yaada kennan. Leenjii har'aa kana yoo ilaallu leenjichi baay'ee namatti tola. Sarvisii kanaan duras leenjinee ittiin hojjechaa turre. Haa ta'uti garuu inni har'a leenjine kun immoo kan oduraa sanarraa fooyya'insa guddaa qaba. Kanaaf masoobii kana keessatti yookaan wiirtuu tokkoffaa tajaajilaa jiru kana keessatti uummanni keenya karaa teeknooloojiidhaan kan tajaajilamu yoo ta'e teeknooloojiin sun yeroo qusataa baasii garaagaraa qusataa waan baay'ee waan qusatuuf teeknooloojiidhaan deeggaramnee hawaasa keenya tajaajiluun keenya nuufis gahee guddaa qaba hawaasaafis gahee guddaa qaba jedheetiin kaasuu danda'a. Egaa leenjiin kun yeroo adda addaatti pilaatfoormii adda addaatiin leenjinee masoob adaamaa kana hojiirra oolchuudhaaf yeroo garaagaraa baay'ee carraaqaa ture hojjetaanis ogeessis akka mootummaattis immoo sadarkaan bulchisni jiru hundumtuu gahee isaa ba'aa ture. Amma immoo ammas kana galmaan ga'uuf kaayyoo mootummaan qabu kana galmaan ga'uuf wanti haaraa kalaqamee amma hojiitti akka galamuuf leenjiin irra nuuf kenname. Egaa leenjii kana nus fudhannee akkaataa uummanni keenya nurraa barbaaduuf dhibee uummata kana akkamitti hiikna kan jedhu irratti kallattii mootummaan kaa'ee kana fudhannee hojiitti hiikuudhaaf qophiidha. Akka ogeessaatti roolii keenya irra baranneerra kastamariin tokko yookaan maamilli tokko yoo iyyate akkamitti akka iyyachuu qabu leenjii kana keessatti sirriitti hubannee piraaktis gooneerra. Plus rooliin keenyas maal ta'uu qabaadha. Maamilli egaa iyyatee gara keenya dhufeen booda nummoo iyyannoo isaa sanarratti hundoofnee akkamitti maamila sanaaf yeroo gabaabaa keessatti deebisuu fi dandeenya kan jedhu sana gahee keenya sirriitti barreerra. Nuufis hojii nu salphisa. Kaka'umsas nu uuma. Waan gaarii waan ta'eef leenjii kanarraa muuxannoo kanaan dura qabnurraa muuxannoo gaarii arganneerra.